Oduu gaddaa amma nu ga'e qabna. Dargaggoo Gammee moosisaa reeffi isaa naqamtee hidha sorgaa cinaatti argame. Dargaggoo Gammee moosisaa gaafa adoolessa 31/2021 cidha isaa raawwachuun hagayya 1/2021 mana maatii isaa deemuuf qophii irra utuu jiru magaalaa ba'ee meeshaa bitatee deebi'uuf manaa ba'ee hin deebiin hafuu isaa gabaafnee turuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan barbaachisaa guyyaa inni maatii isaa biraa gadi ba'ee dhabame irraa eegaluun gama miidiyaa hawaasummaa dabalatee gama hundaan itti duulamee iyyaafannoo isaa gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u guyyaa har'aa hagayya 3/2021 reeffi isaa ciisa bishaan sorgaa kan magaalaa naqamtee jirutti argamu maddeen keenya achii nuuf himaniiru. Misirroonni kun yeroo ammaa hospitaala naqamtee ogeessa fayyaa ta'ee tajaajilaa kan turee fi nama hawaasa keessatti amala gaarii qabu ta'uu jiraattonni ni dubbatu. Maatii firoottan isaatiif jajjabina hawwina.